gaafa darbitu kanammoo dhugaa yookaan ekeraan namaa hin ciisu yookaan dhugaan namaa hin ba'u. Waan baay'ee nama ajaa'ibudha. Nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota Abbee Miidiyaa akkam jirtu nagaa keessanii ani obboleettiin keessan baay'eetti nagaa koodha. Inni naaf nagaa kennee maqaa waaqayyoo haa eebbifamu. Egaa nagaa koottaansuudhaan akkuma suuraa kana asirratti agartan kana sooshaal miidiyaa irratti namoota baay'ee irraa dubbata. Namoota baay'eetu yaada garaagaraa dhiyeeffata jechuudha. Ana waan tokkotu na ajaa'ibe yaa obboloota koo innis maa inni jechuu dandeessu Itoophiyaa keessatti namoota bebbeekamoo namoota boruu eessa gahuu boruu eessa gahuu guddina akkamii irraa hawwanii anuma du'ee isaa bichaa agarra. Du'ee isaa kanammoo waaqatu beeka malee maal akka ajjeesuu maal akka godhuu namni tokko humtuu wanni irraa beeku tokkollee hin jiru. Ana wanna tokko na dhibe dhugaa dubbachuuf innis maa inni namni lubbuu hin darba namnis yoo ajjeese egaa waaqatu beeka malee kan namni hin beeku. Haa ta'u malee jechuudha yookaan namni sun du'ee boqochuu hin danda'u yookaan dhugaan nama sanii bahuu hin danda'u yookaan immoo du'aan nama sanii ekeraan nama sanii boqochuu hin danda'u. Maali kun du'a lama duudha dhugaa waaqaa dubbachuuf taanaan du'a lama duudha. Obboleettii keenya kana obboleettii qaxalee obboleettii beekamtuu obboleettii dubartii ogeettii jechuudha. Dubartiin kun egaa kaaga lubbuudhaan dabartee torbee tokkoof deema. Egaa sooshaal miidiyaa kanarratti nama argaa jirtan kana walumaa gadi afarsu jechuudha. Ana maal takka irraa dubbadhu na godhe beektu dhugaa dubbachuuf ijoollota qaqqaxalee aadaa Oromoo dabarsanii guddina afaan Oromootiifis tattaafatanii anuma eessa ga'u jennee agarru anumaasitti citanii agarra lubbuun isaanii darbe agarra. Lubbuun isaanii darbe immoo dhugaan isaaniitis hin jiru. Ani biyya Itoophiyaa sana dhugaa maal jedhannee fudhanna? Maal jennee fudhanna? Biyya akkamiiti jenna? Namni boruu eessa ga'a? Boruu guddinni isaa maal ta'a jennu? Yookaan harka namaatiin hin du'a yookaan immoo waanuma godhanii raawwataniiti du'ee isaa bichaa dhageenya. Dhugaa waaqayyoo jiraataa jechuudha. Ana wanti na dhibe tokkotu jira. Innis maa inni obboleettiin kun anufillee yaa ajjeeftusa kan beeku waaqayyoo bichaatu beeka malee namni biraa beeku hin jiru. Obboleettiin kun waan torbee guyyaa 3 keessatti dhaloota isheeti kan isheen kabajachaa turte. Suuraa ishee sooshaal miidiyaa kanarratti anuma argaa turre jechuudha. Gammachuu addaa kan qabdudha. Akkasitti dabarfachaa turte. Amma immoo kan arginu obboleettiin kun hin duuteetti gamoorraa lafa dhooftee duutee jedhan. Amma immoo jechuudha suuraan haaraan obboleettii kanaa kan bahe kun eessaa bahe? Mee namni kiyyaa gaafii ta'e jira. Ani garuu dubbadhee waa tokko baasa fi miti wanti natti dhaga'ame namni obboleettii kana suuraa ishee kana baase jechuudha. Dhugaa dubbachuuf dhugaan ishee obboleettii kana nama sana bira jira jechuudha. Waaqayyo garuu lubbuun namaa waaqayyo biratti inuma gatii qabdi natti fakkaata. Ana dhugaa waaqayyootiif waaqayyo dhugaa obboleettii kanaa haa baasu. Obboleettiin kunis haala jireenya ishee hundumti keessanuu hin beektu sooshaal miidiyaa kanarratti jechuudha. Yaa yookaan sooshaal miidiyaa jireenyi sooshaal miidiyaatii fi jireenyi dhuunfaallee tokko jedhe jireenyi keessaa fi jireenyi alaa tokko miti hundumtu keenyaayyuu hin beekna. Haa ta'u malee nama lubbuu ofii irratti faraduu hin fakkaattu jechuudha. Obboleettiin kana fakkaattu obboleettii qaxalee kana dhabne dhugaa waaqayyootiif baay'ee namatti dhaga'ama. Ani wanti na gaddisiisu keessaa jechuudha. Namni hinuma du'a dhugaa yoo du'e hin du'a namni jechuudha. Namni guyyuma dhalatu du'e yeroo baay'ee kanan dubbadhu garuu maalidha kan dhugaan namaa dhokatu nama aarsa. Kan dhugaan namaa dhokatu dhugaan namaa kan dhokaturra kan immoo ekeraan namaarree hin boqanne agartaniittu asii olii gadi afarsanii asii olii gadi godhu. Kana kan beeku dhugaa bichaa waaqayyo bichaadha. Abbaa manaa ishiisanillee yoo ta'e dhugaa isinillee dhuguma waan hin taane irratti raawwatan obboleettii kanarratti dhugaa nama abbaa manaa fi haati manaa walamananii jiraachuun baay'ee namatti ulfaata jechuudha. Walamananii jiraachuun bara kana keessa baay'ee ulfaata jechuudha. Namni gaafa wal dhabes maalumaa yoo ta'e jechuudha haati manaa tokko abbaa manaa ishii hin jaalatti yoo ta'e jechuudha. Akka madaa jaalatti yoo ta'e waan haala garaagaraatiin yoo tarii biddeen isaanii lamaan wal bira jiraachuu baate gargar hin ba'u jechuudha. Akka fe'ee yoo jaalattee gargar yoo baate
hin jiraatti jechuudha. Maaliif hin jiraatti? Bakka kan jiraachisu Waaqayyoodha waan ta'eef jechuudha. Kan nama jiraachisu eenyumaayyuu kan jiraachisu Waaqayyoodha waan ta'eef abdii ishii kutattee yoo barbaade nama tokko jiraachuu dandeessi. Yoo barbaadde immoo dhuunfaa ishee jiraachuu dandeessi jechuudha. Akkasumallee abbaan manaas jechuudha. Haadha manaa tokko wajjin walitti ta'uu fi yoo dide innis jireenya mataa isaa jiraachuu danda'a jechuudha adda ba'ee. Garuu akka sooshaal miidiyaa kanatti dhaggeeffannutti obboleettiin kun jechuudha. Abbaa manaa ishii kanaa waan ajjechaa irratti yaalanii fi isheen kan argu jettee lubbuu ishii galaafattee kanatti gamoorraa kufteedha kan isheen duutee'eeti jechuudha namni kan yaadatu namni kan haasa'aa jiru. Kunis soba jechuudha. Kun olola sobaati. Garuu Waaqayyo inni dhugaa baasu Waaqayyo inni dhuguma dhugaa baasu dhugaa obboleettii kanaa yaa baasu. Ani obboleettiin kun dhugaa dubbachuuf akka sooshaal miidiyaa kanarratti argu yeroo baay'ee jechuudha. Nama lubbuu ofiitti faraduu hin yaadu jechuudha. Garuu jechuudha namni hin yaadu jechuu kiyya seexanni nama dogoggorsiti. Seexanni nama dogoggorsa jechuudha. Namoonni mana fakkeenyaaf bishaanitti badanii du'anii uffanni isaanii gamoorra lafaan dha'an kuni jaallatanii deematu jechuudha. Garuu ani obboleettiin kun ofiin akkasumas gooti jedhee hin yaadu jechuudha. Keessattuu namni dubartiin ilmoo qabdu amma feete jechuudha. Abbaa manaa isheetti so'aarte amma feete haala jireenya rakkisaa keessa yoo jiraatte ilmoo ishii sana ilaalti beektu. Amma yeroo baay'ee haadholiin keenya yeroo dubbatan isin agarraa yeroo waa rakkatan isin agarraa nuti ijoollee keenya jenneeti jedhu isinii galee ijoollee keenya jenneeti jedhu. Kanaafuu wamma fee yoo rakkataniyyuu lubbuu ofiitti faradan jechuudha. Lubbuu ofiitti faradanii akkas hin ta'an jechuudha. Ani wanni tokko inni maal na dhibe beektu biyya Itoophiyaa keessatti in agartuu lubbuu isaanii ijoollee bebbeekamoo darbee Hacaaluu Sootee mucaa kanuu Sooraa hin beektu. Koomaadiyaa kan hojjetu illee akkasumas darbee biyya san keessatti jechuudha. Wanti haga ammaa mul'ate tokko hin jiru. Sooshaal miidiyaa kanarratti amma ji'a tokko amma ji'a lamaa hin afarfama saniin booda bakka hin darbaa hin dagatama jechuudha. Ani obboleettii kana Waaqayyo bichaan dhugaa baasu yoo dhuguma seerri qabatee seerri karaa qorannoo irra jira ta'e obboleettii kana dhugaan ishii haa bahuu fi dhugaan ishii haa bahuuf dhugaa Waaqayyoon haa baasu. Akkuma Abeeliin Qaayiniin ajjeese Waaqayyoon gaafannaan maal dhiigni natti dhiigni obboleessa keetii jennaan ani wantu beekaalee jedhe garuu jechuudha Waaqayyo jechuudha hin arga waan hunduma isaatu hin argaa hin qoxxora. Guyyaa gadi baasutti baasa. Maali Waaqayyo guyyaa tokko hin tura malee jechuudha. Dhugaan hin baha jechuudha. Yoomiyyuu hin baha jechuudha. Namni nama dhuguma obboleettii kan hin ajjeese yoo ta'e boqonnaas hin qabu jechuudha. Gonkumaayyuu boqonnaa hin qabu jechuudha. Namni nama ajjeese boqonnaa hin qabu. Gammachuus hin qabu. Du'a lama du'e jechuudha. Gaaddidduu ofii sodaata. Jireenya bibirrii jiraata. Boqonnaa hin qabu jechuudha. Inni jechuudha boqonnaa gonkumaayyuu hin qabu namni lubbuu namaa baase. Maaliif ani garuu maaliif lubbuu namaa baasaa namni? Maali namni yoo jiraate maal ta'a? Agafee yoo hammaatee jiraate keessattuu dubartiin dhugaa Waaqayyoo. Keessattuu dubartiin maal ta'a yoo jiraatte maaliif wal ajjeefna? Ani garuu maaliif namni ajjeesa? Ani abbaan manaa maaliif dubartii ofiitti farada? Ani garuu obboleettii sana abbaa manaa ajjeese jechuu kiyyaaf miti. Yeroo baay'ee hundumti keenyaayyuu hin agarra sooshaal miidiyaa kanarratti dubartoonni hin miidhamu jechuudha. Heerumanii hin miidhamu. Osoo hin heerumin immoo balaa garaagaraatiin hin miidhamu. Waaqayyo garuu hin jiraatanii dhugaa obboleettii kanaa haa baasu. Waaqayyo hin jiraatan inni iddoo tokko taa'ee waan hunduma hubatu dhugaa obboleettii kanaa haa baasu. Dhugaan obboleettii kanaa jechuudha. Namuma suuraa ishee haaraa kana amma baase isa harka jirti. Ani garuu suuraa ishee kana yookaan duraa ishee ta'uu danda'a yookaan feekii ta'uu danda'a anuu hin beeku. Garuu gaafan akkasitti ilaalu waan baay'ee natti dhagahame fan irraa hojjedhe jechuudha. Waan baay'ee natti dhagahame irraa jedhama. Anis dubartiidha. Boru abbaa manaa alagaa biraan deemaa waan natti narra gahu hin beeku. Boru ilmoo horadhaa ilmoo kiyyararree waan gahu hin beeku. Garuu Waaqayyo inni jiraatan inni dhugaa namaa baasu. Dhugaa obboleettii kanaa haa baasu. Maatii isheetiif firoota isheetiif jajjabina haa kennu. Maaloo ani akkan jedhu waan natti dhaamu. Suuraa obboleettii kanaa walii gadi nafarsanaa obboleettiin kun dhugaan ishee haa bahuu fi Waaqayyoon kadhadhaa fi warri seerarra jirtan immoo obboleettii kanaaf dhugaa ishee baasuudhaaf tattaafadha. Maal isinis ilmoo of jalaa qabdu miti dhaltanii maal isinis abbaa manaa qabattanii jirtu miti warri hiriyoota isheetis yoo ta'e dhugaa obboleettii kanaa yaa barbaadamuuf dhugaa obboleettii kanaa yaa barbaadamuuf. Obboloota koo hundumti keessanuu sagalee kee kan dhaggeeffattanii eebbifamaadha. Guyyaan gaarii isiniif haa ta'u amma waan biraa walitti deemnutti eebbifamaa guddaa.